Yesuus ilma Yoosef moo ilma Waaqayyooti? Yesuus ilma Waaqayyooti. Ragaa sii qaba. Warri ilma Yoosef jedha warri sanyii isaa beekan hin kijibanii jechuudha. Galatoom. Gaafin si gaafadhu gaafii gabaabduu si gaafadha. Qura'aanni. Yoo dhagaa jiraattee daqiiqaan 46 wajjin eegali. Qabamee jira Mubaarak Cal jedhe argaa jirra. Eshi. Allahun an Qur'aana buuseera jedhee dubbateera Qur'aana keessatti. Qur'aana keessatti Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Allahu nazzala ahsana. Sagaleen kun jiru? Dhagaartaan dhagaama dhagaa jiraan. Yesuus. Hin dhagaamu kan kojoo? Sagaleen kun jiru? Jira dhagaa jirra. I'm sorry. Irra naa deebiin dhageenye waati jetteef. Allahn Qur'aana natti buuse jedheeraa jette. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala boqonnaa 15 sagal irratti innaa nahnu nazzalna dhikra wa innaa lahu lahafidhun jedhee Qur'aana nutti buuse nutti tiksa jedhee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala dubbatee jira. Innaa kan jedhe eenyudha? Sun gaaffii biraadha. Sun mata duree biraadha. Innaa kan jedhe eenyudha? Sun mata duree biraadha naa deebisee garuu siin deebisa rakkoon hin jiru daqiiqaa keeti waan ta'eef rakkoon hin jiru. Innaa kan ofiin jedhe eenyudha? Ayyee innaa kan jedhe eenyudha jette Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Qur'aana keessatti akka seer lugaa afaan Arabiffaa keessatti waa lamaa fayyadama. Pirulaariidhaa fi akkasuma maajistiidhaaf fayyadama yookiin litta'aziim jedhama jechuudha. Akkuma afaan Hibruu keessatti fakkeenyaaf waan tokko maajistiidhaaf nuyi jechuun maajistii fi akkasuma pirulaariidhaaf fayyadama. Akka afaan Ingiliffaa keessatti yuu jechuun nam tokkoofis dhiiraafis dubaraafis nama baay'eedhaafis nama dhuunfaadhaafis yuu jechuun akkuma fayyadamu afaan Arabiffaa keessattis innaa jechuun nam tokkoofis nama hedduufis hin fayyadama. Kanaaf Rabbi subhaanahu wa ta'ala innaa jechaadha ofiidhuma isaatiif. Galatoom. Allahun ani Muhammadin si ergadheera ofiin jedhee jira. Allahun ani Muhammadin ergeera yookaan Muhammad Allahun ani ergateera jedhee jira. Qur'aana keessa jira wanni kun. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Qur'aana isaa keessatti maal jedha boqonnaa 21ffaa keessatti lakkoofsa 25 keessatti wamaa arsalnaaka min qablika min rasuulin illaa nuuxii ilayhi annahu laa ilaaha illaa ana fa'budni jedhee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala ergamoota si duraallee taatu nuti ergamaan kan biraan Rabbi tokkicha malee kan dhugaan gabbaramu hin jiru jennee hin ergine sinillee si ergine jedhe Rabbiin subhaanahu wa ta'ala suuratul Faatir keessatti wamaa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiin rahmata addunyaa kanaaf goone malee sin ergine jedhee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala dubbate achumaan boqonnaa 48ffaa keessatti aayata dhumaa keessatti immoo Muhammadur Rasulullah Muhammad ergamaa dhumaati jedhee nu dhugoomse jechuudha. Kanaafu si ergeera jedheeni ra'ee wamaa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiin jedheen. Galatoom deebiin hin jiru sababiin isaa Allahun ani ofiin hin jenne innaa jedhee innaan eenyu akka ta'e hin beekamu. Sun qaamni jedhaman beekamu. Islaamni guyyatti si'a 5 salaatan kana salaanni kun Allahun Muhammadin Qur'aana keessatti si'a 5 salaata guyyatti yeroo san salaata jedhee ajajee jira. Hayyee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Qur'aana keessatti salaatonni akka jiran dubbate salaata sana keessatti jalqaba Rabbiin subhaanahu wa ta'ala suuratul Nisaa keessatti maal jedhe muumintoota irratti salaata yeroo sa'aatiin salaatuun dirqama jedhee yeroodhaan salaatu yeroo jedhu wannoonni kun yeroo akka qaban dubbata. Kanaaf Rabbiin subhaanahu wa ta'ala boqonnaa 2ffaa keessatti suuratul Baqaraa keessatti maal jedhe haafizuu salaati wassalawaati alwusxaa jedhe Rabbiin subhaanahu wa ta'ala salaatutan irratti maal godhaa jedhe eeggadhaa keessumaa salaata gidduu jirtu jedhe Rabbiin subhaanahu wa ta'ala salaanni gidduu kun eenyuuna salaata asriiti jechuudha. Salaata fajrii immoo boqonnaa 11 keessatti maal jedhe Rabbiin subhaanahu wa ta'ala inna salaata alfajri kana jedhe salaata fajrii irratti dhufee dubbate waa'ee salaanni fajrii akka jiru. Waa'ee zuhurii immoo dhaqee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala boqonnaa 21ffaa keessatti waa'ee zuhuriidha dhaqee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala salaata zuhuriidha dubbatee jechuudha. Salaata ishaas achuma irratti dubbate salaata ishaa boqonnaa 24ffaa keessatti yoonaa baasetti deeqaa dhaabdee si baasuu danda'a waa'ee salaata ishaa achi keessatti dubbatee jechuudha. Salaanni si hafe maaltu jira? Salaata magriibaa miti isa moo suuratul Ruum boqonnaa 30ffaa keessatti Rabbiin subhaanahu wa ta'ala maal jedhee salaata galgalli yeroo aduun seentuu fi yeroo aduun baatu jedhee salaata fajrii fi salaata magriibaa walitti dubbate jechuudha. Aduun kan seentuu fi yeroo aduun baatu jedhee dubbate. Kanaafuu salaatan shanan Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Qur'aana keessatti dubbateera. Kanaafidha Jibriil alayhi salaam jedhan Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam salaata shanan waqtii isaatiin dhufee nu garsiisedhan. Sahih Bukhaarii keessatti salaanni shanan dirqama ilma namaa irratti ta'eera jedhanii Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam dubbatanii jiran. Kanaafuu salaanni dirqama irratti seera salaanni shananu. Injiru Qur'aana keessa takkaan arganne zuurii subii asraa magriibaa ishaa salaati jedhan takka tartiiba isaatiin takka akkanatti salaati kan jedhe takkaan arganne aqimil salaata liduluuki shamsii sun ammoo waan biroo haasaa anyhow itti darbu suuraa 91 suuratul alaq
lakkoofsa tokkorraa kaasee qaamni gaafa sana Muhammaditti dhufee dubbisi jedheen qaamni sun maqaan isaa eenyuun akka ta'e suuraan sun dubbateeraayi. Suuraan sun dubbatu baatu suuraan biraa dhufee dubbatee jira eenyu akka ta'e. Rabbi subhaanahu wa ta'ala Qur'aana isaa keessatti wanni inni dubbate maalinni bakka lama keessatti kan inni himu keessaati. Inni tokkoffaa Rabbi subhaanahu wa ta'ala Qur'aana isaa keessatti boqonnaa 26 lakkoofsa 192 keessatti Jibriil alayhi salaamtu Qur'aana irratti buuse jedhe waan ta'eef iqraa kan jedheef Jibriil alayhi salaamtu dhufee isaan qaree jedhe. Lammaffaa ammallee Rabbi subhaanahu wa ta'ala kan Qur'aana kana isa barsiise Jibriil alayhi salaam jedhee kan suuraa boqonnaa 53 keessatti dubbate. Kan sadaffaa immoo Rabbiin subhaanahu wa ta'ala kan inni dubbate jechuudha. Jibriil alayhi salaam kana barsiisuu keessatti suuratul qiyaamaa keessatti laa tuharrik bihi lisaanaka litaajala bihi inna alaynaa jam'ahu wa qur'aana fa idhaa qara'naahu fattabi'i qur'aana jedhe Jibriil alayhi salaam yeroo dhufee qur'aana isaa irratti qara'aa ture akka suutee dheessa faana qara'u dubbataadha ture waan taateef qur'aanni Jibriil alayhi salaam irratti fidee buusee jechuudha. Yoo hadiisatti hin seenin jette hadiisarraa immoo dhibba sii fiduu danda'a. Galatoome quraana keessaa dumbulloo kennuun akka hin danda'amne arginee jirra. Sababiin isaa Allahuun maal Jibriili ani Jibriilidha jedhee Muhammadis kanatti dhufte akka Jibriilidha jedhee tokkollee akka hin dubbanne arginee jirra. Eenyudha kanatti dhufte jedhee gaafanne ani kanatti kan sitti dhufe Jibriilidha jedhee inni qaamni itti dhufe kun hin dubbanne galatoome. Ati immoo intiin godhuudhaaf. Okay. Gaafii itti aanu. Suuratul kaafiruuna keessatti diiniin keessan diinii keessanii kan kenna keenyadha kan isin gabbartan hin gabbarru kan nu gabbaru isin hin gabbarina jedhee maftii kenna yookaan immoo dimokiraasii yommuu kennu argina. Suuraa Tawbaa keessatti ayat 29 irratti immoo mushrikoota bakka argitanitti lolaanii jedha. Ayata 5 irratti gaddeebi'e immoo ajjeesaa kan jedhu argina. Kamtu sirriidha? Kan dimokiraasii kennutu sirriidha moo ajjeesaa kan jedhutu sirriidha? Hayyee walumaa galatti silaa mata duree waa'ee ajjechaadhaan turre waa'ee ajjechaan turre garuu naa deebisee hojjete siin deebisaa garuu mata dureen hundi akka namoonni beekaniif waa'ee ajjechaati moo waa'ee ajjechaati mata dureedhaan ala jirra jechuudha gaafii inni gaafataa jiru mata dureedhaan ala rakkoon tokko hin jiru mata dureedhaan hin qeebalu jechuun mirga nan qaba garuu an siin deebisa garuu inni sun dhugaadhaan lakum diinukum waliyadiin sirriidha asittis taanaan gabbaruun sagaduun waan barbaade sagaduun mirga kee garuu warra lola keessatti dhufedha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala kan inni jedheeni achumaanuu maal jedhe lakkoofsa jaarratti wayin ahadu minal mushrikiina istajaaraka fa'ajirhu yoo mushrikoota keessaa tokko gara keetti baqa kooluu dhufe jechuudha yoo lola keessaati gara keetti baqatee dhufe lola irrattidha kan inni jedhe kanaafuu lola dhufanii jennaani ta'a laalaan jenneen lola dhufanii yoo jedhani jara keessaa immoo tokko gara keetti baqate ofitti qabiti hattaa yasma'a kalaam Allah jecha Allah amma dhaga'utti quraana kan amma dhaga'utti of biratti qabe yoo dhagee amane yoo amanu baate immoo bakka inni fa'ablighu hattaa ma'amana bakka inni nageenyi isaa argamuu danda'utti geessaayyuu jedhee mirga isaallee ammallee nawwanne warra sana agartee warra lola irratti dhufte garuu seefii qabattee dhufte taa'iti ilaalin jenneeni warra dhufte ofirraatti galchi jedheeni isa sitti kooluu gale garuu nagaadhaan gara kee dhufe maal godhi jennaani isa nagaadhaan gara kee dhufe nagaadhaan quraana itti miti yoo fudhatu baate immoo bakka nageenyummaa isaa eegamu geessi jedheen kanaaf rabbiin subhaanahu wa ta'ala suuratul mumtahina boqonnaa 60 keessatti laa yanhaakumullahu anil ladhiina lam yuqaatilukum fid diini wa lam yukhrijukum min diyaarikum jedhe boqonnaa 61 lakkoofsa 8 irratti warra kiristaanota nagaadhaan isin waliin jiraatan amantii keessan hin hordofina yoo isiniin jedhan malee yoo biyya isin ari'atan malee nagaadhaan waliin jiraadha gidduu isaaniitti adniidhaan faradaa jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Yerookom. Kitaabilee rabbi irraa buufaman. Anyhow, suuraan 9 lakkoofsi 29 yoo akka isinitti dhufan hin jenne qura'aanni kan jedhe kan birooti kaati jettu kan birooti qura'aanni kan jedhe yoo hanga isaan diini islaamaa hamma isaan waan diini warra kitaabni kennameef kan ajjeesaan jedhaan yeroo kana jalaan gubiin. Kitaabileen rabbi irraa dhufe jedhamee yaadamu kan qura'aanni ni dhugaa ba'u kitaabni Tawraat, Zabuur, Injiil, suufonni kitaabilee kanniinitti otoo takkaa gargar hin baafne itti amanaa jedha qura'aanni suuraan Baqaraa boqonnaan 2 lakkoofsa 136. Ati maaliif hin amantu? Macaafa Tawraatiif Injiil rabbirraa bu'e yoo natti fidde nan amana kan rabbirraa bu'e. Eessa jira qura'aanni laanu farriqu jedhe kitaabileen sunniin moo eessa jira? Kitaabilee sana moo warra paastorootaaf yookiin immoo warra qeessotaa gaafadhu jara kaabbaan kitaabaa kan jara isa akka kaan gaafadhu. Ani dhalataa irraati waan quraana chaatu suuraan maa'idaa boqonnaan 5 lakkoofsi 44. Nan deebisa kaaqoy na gaafattee eessa jira naan jette.
Esa jiru kan naa gaafadhu quraana naa kenname na gaafadhu malee sanammaa warra kenname feessa akka jedhu buusan gaafadhu. Si galee? Qur'aanni kan jedhe amma Farhaanii fi Qur'aanni wal dhabaniiru. Wal dhabuun keessumaa wal dhabdan jedha walitti araarsuu dirqama hin qabu ani. Waliin namni akka jedhu Qur'aanni kan jedhe Rabbi bira akka jedhu Qur'aanni kan jedhe Rabbi bira akka jedhu Qur'aanni kan jedhe Rabbi bira Buusa Muusaa tamanaa illee hin baafnu jedhe atammoo jara gaafadhu jette Qur'aanni immoo laanu farriqu beena ahadin minuhu amanaa kan jedhe Qur'aanni laanu farriqu beena ahadin minuhu Qur'aanni laanu farriqu beena ahadin minuhu tokko isaanii gargar hin baafnu jedhe ati immoo ay qeessota gaafadhu jette galatoom rakkoon qabu maaliif amanuu didden jenne waan ta'eefan. Ayyee amma daqiiqaan kooti sekendii qabdee barbaadde garuu sekendii 17. Okay. Sekendii qabu keessa gaafii tokkoon si gaafadha. Dandeessi. Muhammad ilma eenyuutu Quraana keessatti? Quraana keessatti. Seenaa nama Muhammad ilma eenyuutu Quraana keessatti? Seenaa nam tokko haasa'u numne Quraani. Nama dhuunfaadhaan. Murhaan. Daqiiqaan kee dhumeera. Ayyee gaaffii ko hayya wal bukkee nu kaa'i hin jalqabin dhaabel tokko wal bukkee nu dhaabe wal bukkee nu kaa'i Mubaarak wal bukkee nu kaa'i dandeesse Mubaarak hin jirtu akkasuma itti ufuu joo Itti fufaa akkasitti itti fufaa Omar. Ayyee tole gaaffiin koo tokkoffaan sanyii nabiyyi tokko abbaa safaara isaa beekuun nabiyyummaa isaa dhugoomsa kan jedhu macaafa kee keessa hin jiraa? Dhimma kiyyaa miti. Gaaffiin si gaafadheen jiraa moo hin jiru? Dhimma kiyyaa miti. Dhimma kee taanaan dhuftee sanyii nabi Muhammad na gaafachuun qabdu ture namni tokko sanyii nabiyyi tokko nabiyyi tokko afaan abbaa isaa dhugoomsa moo dhugoomsuun dirqama kan jedhu jira? Deebisan. Dhimma kiyyaas miti dhimma macaafa qulqulluus miti. Itti gaafatama giddugala macaafa gaafatamaa fi giddugala amantii keessanii waan ta'eef jecha daqiiqaa qabaafi giddugala amantaa keessanii waan ta'eef Muhammadiin gaafachuun dirqama nama jalaan tumrii bakka naa deebiseetta egaa dhimma koo miti jettete erga dhimma kee miti teeti nabi Muhammad abbaasaa haadha isaa maaliif quraana keessaa gaafatte erga dhimma kee nabiyyiin tokko nabiyyii ta'uudhaaf dhugaa argan taane waa'ee nabi Muhammadiif haadha abbaasaa quraana keessaa maa gaafatte maal gochuuf gaafatte giddugala amantii keessanii bu'uura amantii keessanii waan ta'eef namni kun beekamuudha. Giddugalli amantii kootii Kiristoos waan ta'eef giddugalli amantii keessanii immoo Muhammad waan ta'eef Muhammad sanyiin isaa abbaa fi haati isaa indoom jaartiin isaa ijoolleen isaa beekamutu irra jira. Sababiin isaa kanaafuu nabiyyiin tokko nabiyyii ta'uudhaaf beekamutu irra jira ka jette eessaa fidee ragaa natti himi dhimma keenyaa miti kun ammoo itti gaafatama kan keetti. Nabiyyiin tokko haadhaaf abbaan isaa beekamuu qaba ka jedhu ragaa isaa fidde dafi. Ragaan abaas. Ragaan macaafi qulqulluun keenya dirqama nurraan qabu. Macaafi qulqulluun keenya dirqama takkaa nurraan qabu. Ragaa baasi nagarsiisi abbaan tokko beekamuu qaba kan jette atiif abbaan sana biyyi tokko ragaa baasi nagarsiisi dafi. Yaa macaafi qulqulluun keenya caafanni qulqullaa'uun keenya dirqama tokko nurraan kenne kan keessan gahu itti gaafatama bu'uura giddugala amantaa keessanii waan ta'eef bu'uura giddugala amantaa keessanii waan ta'eef naa deebiseeti. Bu'uura amantaa keessaniiti. Dirqamni sirra jiru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baruun dirqama sirra jiru garuu ati ofuma tabalasa. Dirqama narra jira. Kan biraa Waaqayyo abbaa Musee fi bakka Waaqayyo abbaa Musee fi abbaa Abrahaamiin kun abbaan isaanii akkasii haati isaanii sanyiin isaanii akkasii itti amanaa nabiyyi kanatti dhee nabiyyi sana dhugoomsee jira Waaqayyo. Dirqaman qabu macaafni qulqulluun kan keessan jiru gaafadhaan gaaffii jira moo jiruudha gaaffiin koo jira moo jiru dirqaman qabu macaafni qulqulluun keenya dirqaman qabu takka abadan dirqaman qabu ani itti gaafatamni koo itti bulmaanni koo bu'uurri koo amanannaan koo gooftaa koo Yesuus Kiristoos fayyisaa lubbuu kootii waan ta'eef achirraa gaafachuu dandeessa garuu amma naa deebeera daqiiqaana jilaan xumuriin naa deebeera gaaffiin lammaffaa Lukaas Yesuus Kiristoos wajjiniin ture wal beeku ragaa. Yaa wal beeku sirriitti wal beeku. Ragaa naa kenni Lukaas Yesuus faana ture. Lukaas boqonnaa tokko lakkoofsa tokkorraa kaasne anis waliin ture. Baasi nagarsiisi. Anis ture. Anis isuma ture sana. Daqiiqaa dhaabi abdii. Daqiiqaa dhaabi. Baasi nagarsiisi. Baasi nagarsiisi. Anis wajji turre. Macaafni qulqulluun anis akkuma beeku sana jedhe. Wal beekan. Baasi nagarsiisi. Wajji beeku. Ragaan barbaada baasi nagarsiisi. Baay'ilu wal beeku macaafni qulqulluun sirriitti wal beeku. Mirga kooti ragaa baase jechuun sila dubbanneerra ragaa baase jennaan daqiiqaa dhaabni agarsiisa jenneerra baasni agarsiisa dafi. Look
baasi nagarsiisi ragaan barbaada. Luuqaasiif Yesuus wal beeku ka jedhu. Look. Ayyee. Anis immoo dubbii kana jalqaba isaatii jalqabee jira. Dubbii kamiin? Yaada dhageeffadhu qo'ime jalan sii sararaa jira. Ayyee dafi. Dhuma nyaattamte godhe. Dafi dafi. Anis immoo dubbii kana jalqaba isaatii jalqabee keessa lixee jira. Eessa? Eessa jalqabe? Eessaa jalqaba? Jalqaba isaatii jalqabee keessa lixee jalqaba kamii? Jalqaba kamii? Jarri kun jalqaba kamirraayi? Lakkoofsa tokko irratti jalqaba kamirraayi? Luuqaas jara kanarraati kan barreesse seenaa jarri barreesse. Enollatiin qo'i enollatiin qo'i lakkoofsa lama. Qo'ime enollatiin yaa ulfaata qo'ime na dhageeffadhu. Macaafa qulqulluun doon bar qura'aanni kan kee suuraan kudhan lakkoofsa 94 bar nu gaafadhaa jedha. Na gaafadhu anas siif ibsa. Fas'al alladhiina yaqra'uuna alkitaaba min qablika jedha. Dhageeffadhu kaa. Yaa ulfaataa fi jaallatamaa Teefiloos. Waa'ee dubbii nu gidduutti raawwatame kana namoonni baay'een odeessanii odeessuu yaalaniiru. Namoonni baay'een. Luqaas. Luqaas. Hayyee. Luqaas. Hayyeetti fufi. Kana immoo qopheessuun isaanii akka warra jalqabanii duukaa turan ija isaaniitiin argan dubbichaafis kan hojjetan dabarsanitti nuti dabarsanitti dubbicha warri ijaan argan eenyutti dabarsan? Luqaasitti. Kanaafu Luqaas Yesuus ijaan arge son taane dubbii jararraa fudhatee ijaan arge wajji jira kunoo lakkoofsa sadirra jira. Xumureera gaaffii koo xumureera. Hin xumurre kunooti wajji turan. Anis immoo dubbii kana jalqaba isaatii jalqabee jira. Lachanuu dubbii jalqabaa jalqabaniiti. Gaaffii biraa warri sunis jalqabaa jalqabee Luqaasis jalqabaa. Luqaas jararraa Luqaasitti dabarsee Luqaas fudhee barreessa. Gaaffii koo biraa. Maam miutii gootu jaran asin. Obboleessoo. Gaaffii koo xumuree namni miutii maal godhu jarri kun? Miutii namni si godhe hin jiru. Gaaffii koo xumureen jira gaaffii lamaffaatti darba. Gaaffii biraa tole gaaffiin koo itti aanu. Gaafa Luqaas Teefiloosiif barreesse Teefiloos macaafa kana fuudhee eenyutti kenneeti kan isin bira ga'e karaa kamiin dhufee isin bira ga'e? Viidiyoo koo maal cufsanii? Viidiyoo koo kaasiftan ayyee. Karaa kamiin isin bira ga'e? Gaaffiin koo innoo Teefiloositti barreesse Teefiloosoo eenyutti kenneennaan isin bira ga'e? Karaa Teefiloosiin nu bira haga ofi dubbiin bar dhalootaa fi dubbiin kan barreeffame. Eessaan Teefiloosiin barreesse nooyyuu macaafni wangeelli Luqaas kun eessaan dhufee isin bira ga'e jedhe. Teefiloos eenyutti kenne macaafa sana akkamitti isin bira ga'e? Barreessaan eenyu ture? Barreessaan Luqaastu namarraa dhagee oduu barreessee Teefiloosoo eenyutti kenne isin bira ga'e macaafni kun? Eenyuuf barreesse? Teefiloosiif barreesse. Anas gaafataa gaaffii Teefiloositti eessa ture yeroo sana? Macaafa kanaas hin jedhe gaaffii naa deebisi. Teefiloos eessa ture yeroo sana? Iddoo fedhaa turu gaaffii si gaafadhe qofa naa deebisi. Akkan siin jedhe Teefiloosi eenyutti kennennaan si bira ga'e macaafni Luqaas. Macaafni qulqulluu Teefiloosi yoo barreesse Luqaas. Teefiloos eessa ture yeroo sana? Tole. Hin jiru namni ittiin wanneedha gaaffii biraa si gaafadha tole. Yoo hin qabaanne. Eenyutti kenne Teefiloos eenyurraa fidee siin ga'e? Teefiloos Luqaas Teefiloosiif barreessu Teefiloos immoo beekamaa biyya sanaa waan ta'eef karaa isa si jamar barreessee lafa buusuu qaba. Lakkeessa geesse Teefiloos eenyutti Luqaas barreessee lafa buusuu qabaa isin jedhe. Eenyutti sii kenne? Macaafa Luqaas barreesseef eenyutti kenne innoo fuudhee harkaa? Eenyuuf barreesse Luqaas? Eenyutti kenne je Teefiloositti barreesse Teefiloos eenyutti kenne siin jedhe dubbii gabaabaa. Kunooti macaafni qulqulluun akkas jedha irraan deebi'ee dubbisa. Yaa ulfaataa fi jaallatamaa Teefiloos waa'ee deebi'eera gaaffii biraa. In dubbisa. Yaa ulfaataa fi jaallatamaa Teefiloos waa'ee dubbii gidduutti raawwatame kana. Naa deebi'eera hin dubbatin. Naa deebi'eera jedheera hin barbaadu. Deeqaa dhaabi gaafa inni didu dhaqanaa dhaabechaa jira gaaffii koo biraatti hin fufaan. Tole gaaffiin koo biraadha. Gaaffiin koo biraa. Iyesuus Kiristoos ilma Yoosef immoo ilma Waaqayyooti. Miutii maa gootu isinii warri kun hin maraatu. Naa deebisee tannaan gaaffii koo dubbachaa jira jarri miutii godhee jira barbannaa taatu. Yoosef ilma Yuusuf immoo ilma Waaqayyooti. Yeroo deebii gaafadha. Yoosef jettee na gaafadha. Yoosef ilma Waaqayyoo moo ilma Yoosef?
Yesus ilma Yoosef moo ilma Waaqayyooti? akkas tasgabba yoo tasgabbooftee afati gaafin sii qajeela waan ta'eef. Ayyee definaa deebis. Yesuus ilma Waaqayyooti. Ragaa sii Okay, qaba. warri ilma Yoosef jedha warri sanyii isaa beekan hin kijibanii jechuudha. Eeyyeen. Ayyee khalaas galatoomi. Naa deebi'eera. Macaafa Kanaafuu sii macaafni dubbisi. kee kijiba qabaa jechuudha of keessaati. Macaafa kijibaa Macaafa sii ilma dubbisi. Yoosef hin jedhe jechuudha. Cufadhu gaaffii biraa. Macaafa sii dubbisi. Gaaffii si gaafadhu. Quraana Waaqayyo biyya lafatti farachiisuuf miti. Ragaa sii dubbisa. Ragaa. Abdoo hin gaa. Naa deebisee hin barbaadu. Ragaa. Naa Ragaa sii deebisee dubbisa. daqiiqaa kun naa dhaabee. Naa deebisee tanga. Ana si gaafatame. Naa deebi'eera jennaan mirga kooti. Tole. Hayyee gaaffii ko. Wangeelli macaafni waaqarraatii dhufee kan jedhu wangeelli Maatiyoosi mee ragaa baasin agarsiisi. Dhageeffadhaa laalaa kunu. Waaqarraa dhufe osoo hin ta'in wangeelli nuti barreessinu nuti dubbisnu waaqarraa dhufu isaa hafuura waaqaatiin barreeffamu malee barreeffamee oliin kennamne Ragaan si macaafni qulqulluun deebii qaba. wangeelli waaqayyoorraa Siif deebisaa jira. Wangeelli Maatiyoos ragaa naa kennisin jedhe yeroo na jalaan fiteen. Kunoo sii deebisaa jiran. Maatiyoos si gaafadhe wangeelli Maatiyoos waaqarraatii barreeffamee kan jedhu yookiin hafuura waaqarraatii barreeffame kan jedhu baasin agarsiisi. Maatiyoosiin si Ilaa kunoo gaafadhe akkas jedha. daqiiqaa kun haa dhaabe Maatiyoosiin. Maaf dhaaba kunoo bar irra ga'ee jira dubbisaa jira maaliif dhaaba? Lakki ani sin gaafanne ani kana sin gaafanne kan si gaafadhe Maatiyoosiin wangeelli Maatiyoos. Ilaame. Wangeelli Laame iyyitullee homaa si wanni jaan jiru. Caaffanni qulqullaa'oon hundinuu. Qulqullaa'an jedha malee qulqullaa'uun hin jedhu macaafa tokko dubbataara. Caaffanni qulqullaa'an jedhe macaafa tokko dubbataa jira. Ani wangeela irraa si gaafadhe wangeela naa deebisi. Caaffanni qulqullaa'aan hundinuu. Wangeela si gaafadhe wangeela naa deebisi. Ilaame. Okay. Gaaffiin koo Waa'ee wangeela tokko. Ilaa kunoo wangeelli laalame. Maatiyoos. Wangeelli Maatiyoos. Na dhaggeeffadhu. Macaafni tokko caaffanni qulqullaa'an hundinuu jechuun tokkoon isaa hunda jedhama. Qulqullaa'aan meeqa hundinuu. Ilaame. Keeyyataa boqonnaan Ragaa haasofnan. Ragaa malee waan biroo haasofnan. Caaffanni qulqullaa'an hundinuu. Ayyee deebiin qabdu. Nan darba. Deebiin qabdu dabartu. Maatiyoosis, Maariqoosis, Luuqaasis. Bakka Ragoonni kun ila kunoo. Hin barbaadu. Ila Hin kunoo. barbaadu. Ila kunoo. Ila kunoo. Caaffanni Abdii daqiiqaa maalii dhaabdaa? Daqiiqaa maaf Naa dhaabaa? deebi'ee bakka Maatiyoosi gaafadhaati ka biraa fidde nagaa. Cufi. Abdii Muusaa kun intini ta'uu isaa naan taane hangammaatti daqiiqaa dhaabee jira isinii garaadha. Dhaabi jennaan didde kaa dhaabi kalaas amma gaafii kootti darba cufi. Gaafii kootti. Kanaafuu ila caaffanni qulqullaa'an hundinuu. Gaaffii koo higaa. Higaa amma gaafii kootti darba. Daqiiqaa kun adeemsisi. Gaaffiin koo Maarqos Wongeel boqonnaa 2:23 kaasee amma 26tti Iyesuus Kiristoos bara luba Abiyaataritti Daawit akka nyaata biddeena warra kaan eeyyamamuu dideedha akka Daawit nyaatee dubbata. Bara luba Abiyaatar turetti yeroo inni itti nyaate baasni agarsiisi moo Iyesuusin kijibe? Dafi. Dhaqi dubbis. Eeshi daqiiqaa koo dhaabe. Daqiiqaa kun haa dhaaba. Maaf dhaaba. Sitti dubbataa jira. Situ dubbataa jira daqiiqaa koo anatu ragaa sii baasuu dhaaba. Dhaqi dubbis lamni dubbi aqoomu. Lamni aqooma ayaaqoomemme. No. Gaaffiin si gaafadhe naa deebisi. Silazii dhaqi dubbisiin siin jedhe. Gaaffiin si gaafadhe naa deebisi. Dhaqi dubbisi. Gaaffiin si Daqiiqaa gaafadhe naa dhaabuu deebisi. mirga Daqiiqaa qabu. dhaabiti nan dubbisa ayyee. Dhaabe. Daqiiqaa dhaabuu mirga qabdu. No gaaffii malee daqiiqaa kan nuun Abdii kennine itti fuufsis. dubbisuudhaaf hin dhaabna jenneerra ragaa yeroo ofirratti hin dhaabna jenneerra. Ana dhaabara. Ati kan nagaa Ayyee. mattee nas si dubbisa. Dhaggeeffadha. Ragaa koonatu si dubbisa. Ragaa hambana dhaaba malee nagaa No keetti dhaabuu mirga amma qabdu. dhaggeeffadhu. Ena nan dubbisa. Guyyaa sanbataa tokkotti immoo Yesuus maasii qamadii keessa hin darba ture. Barattoonni isaas utuu adeemanii isheetii cirachuu jalqaban. Faarisoonni yommus argitee barattoonni kee guyyaa sanbataatiin gochuun seeraan kan dhowwame maaliif godhu jedhanii isa gaafatan. Yesuus deebisee Daawit namoota isa wajjin waan nyaatu dhabee yommuu beelee waan inni godhe isin takkaa hin dubbifneere jedhe elaan hin dubbifneere jedheen. Innoo bara Abiyaatar hangafa lubaa ela kanis gaafadhe bara isaati kana sirriitti naa hubadhu. Bara Abiyaatar hangafa lubaa taa turetti mana Waaqayyootti galee buddeena ilaalcha Waaqayyoodhaaf dhiyaates luboota irraa kan hafe warri kaan nyaachuun isaa seeraan dhowwame kan ture nyaatee namoonni warra isa wajjin turaniifis kennee isaaniin jedhee jedha. Kanaafuu bara Abiyaatar hangafa lubootaa turetti bakka inni itti nyaate baasin agarsiisi itti fufi ragaa. Okay. Macaafni qulqulluun akkas jedha. Baasin agarsiisi. Macaafni qulqulluun akkas jedha. Baasi. Waan fedhe haa jedhu baasin agarsiisi. Ilaame Yohaannis Joon
انتي أبو متعلي أكازيرا ما تعرف نقول كلون يوحنس بقولنا ددمي توك لا كوس ددمي شان كنا مالس كمبرا يسوس كان هجت وان باي انجر هم دمت إساني تكون أتوجافا مني بيلفا ما تعرفت إسان اتجافا من فراتشو هندندو أنا اتفاقاتا جد برا موتي چواد نميچ كن برا سنت موتي چنياچو إسا هم دمت إسا ما تعرفا كان كيسا تبرر فمون الرنجر كان يسوع أما كان سيجافة كان برا يسوع دبته سون تاني إن يسوع دبته ربار كنا يسوع دبته هم دمت إسا كيسا تبرر فمون إن وان يسوع دبته تو برر فمون نياتي راجع كان يسوع برر فمون بوفتان مال جدين يسوع مال جدين يسوع مال جدين نياتي راجع أتينيان نكانجر أرجعتي كنا رجع فدوه أبرز نرجع فدوه هندو بيفني يسوع كريستوس هنسكي جبه إنيان نكانجر جرا إنيان نكانجر جرا ani singafanne akkan jedhe Yesus Kristos isinin dubbifneere jedhe waan barreeffamee jirudha waan ta'eef eessatti barreeffamee nagarsiisi jedhe. In barreeffa taada nyaannere. Nagarsiisi eessatti dubbifamee siin jedhe eessa barreeffamee dubbifneere jedhe gaafate. Akkan fedhe haa ta'u waanuma fedhe yoo ta'e gooftaan Yesus bara mooticha sanaa Daawit akka hin nyaanne jedhee jiraan siin jedhe. Hin nyaanne yoo misi gaafatanii hin nyaanne siin hin jenne. Gaaffiin koo abdoo hin nyaannee fi nyaatanii rusin hin jenne gaaffiin koo bara lubaa biyaatar turetti yoom nyaataniidha gaaffiin koo bara isaan si gaafadhe. Gooftaan Kiristoos wanni jedhe nyaataniiru jedhe. Barasa. Kiristoos wanti hunduu yoo hin caafama ta'e qalamni hin ga'u baalli lafarraa hundinuu hin ga'u. Baasin agarsiisi. Bara inni dubbiftanii tori baasin agarsiisi. Gooftaan Yesus Kiristoos wanni jedhe nyaataniiru hin dubbifne isaanii hin jedhe. Maali inni kitaaba seenaa isaaniiti bara. Kitaaba seenaa kitaaba Yihuudootaati. Kan isaan jedhaa jiru kitaaba Yihuudootaa hin dubbifneedha malee macaafa qulqulluu keessaa hin dubbifne hin jenne. Gaaffii biraa si gaafadha. Gaaffii biraa. Cufi. Gaaffii biraa. Gaaffii biraa si gaafadhu. Quraana keessaati. Asitti sa'uslii isa qarka jedhu eenyutu galcha jedhe sa'uslii isa qari. Eenyu kana bidda galchuu kan galu eenyudha. Mul'ataa mi viidiyoon kiyya jiru. Kan galchu eenyu kan galu eenyu. Warra digimtii kana ta'uu danda'a. Dafee bara. Warra digimtii kana ta'uu danda'a. Digimtii irraa waraabame kana ta'uu danda'a. Kana bidda galu eenyudha kan galchu eenyu. Ragaa naa baasi dhaabi daqiiqaa koo ragaa naaf baasu. Dhaabi. Daqiiqaa naa baasi ragaa. Kana bidda galu eenyudha kan galchu eenyu agarsiisi baasi. Ta'uu danda'an hin hojjetu. Sila beektaa faasofte waan ta'eef. Siif banaa jira kuno. Dafee iddoo dhaaba siif banaa sirriittaan siif banaa obboleessa. Ayyee dafe. Baay'iluu kiyya ila kuno siif banaa. Bana ayyee. Luuk. Eenyudhaa jettee na gaafatta. Abbaan ibidda galcha jedhaa jiru akka quraana kanaatitti mata durichi isaa in haazaa illaa sihru yu'sar digimtichadha. Gaaffiin koo isa miti eenyutu abidda nan galcha digimtichadhaan deebiin kiyyaa digimtidha. Digimtidha. Abidda gala. Digimtitu galcha jedhaa jira kan jedhaa jiru ammoo quraanadha. Digimtitu eenyuun abidda galcha ishee. Digimtiin eenyuun abidda galcha. Eenyuun naagal way Muhammad ibidda galchuu danda'a abbaa fedhe haa ta'u waan arran jiru. Digimtiin falfalli eenyuun abidda galcha falfalata abidda galcha jettee miti falfalli abidda galcha eenyuun galcha. Abbaa fedhe Muhammadin galchuu danda'a ka. Hayyee Muhammadin. Hayyee faqaala kan jedhu Muhammadin silazii abbaan jedhe eenyuun jedhe abbaan jedhe hin beeku kan jedhe quraanadha abbaan galcha immoo digimtiidha. Hayyee digimtii ta'uusaa ragaa naa kennu. Ragaa naa kennu digimtii. Kunooti. Ila kuno. Fidi ragaa digimtii ta'uusaa. Digimtii dhaabi daqiiqaa koo digimtiin abidda galcha kan jiru ragaa naa kennu. Dhaabi daqiiqaa koo duubatti illee deebisii yoo barbaade. Duubattis deebisiif ila kuno digimtii. Falfalli abidda galcha kan jedhu ragaa fidi dafi. Kunooti ka falfal abbaan qabu bara. Quraana jechuun digimtiidha. Abbaan jedhaaru sin beekamu.
إلى قرآن جتون دقيقة بانج دارون بيكمو أبان الرهاسة بيكمو سلازي قرآن جتش مالت جتش فلفلات نادي بسيطة بقى نادي بسيطة فلفل فقال إن هذا إلا سحر يعصري نادي بسيطة نجد إيجر قرآن نكون دقيمتي را ورابا مجد نادي بسيطة إنو سكرا قلت جت هاي نادي بسيطة نادي بسيطة بقى غلطومي هاي غافي سكافة دو غافي سدفا يوانيس وانجل بكون ناس لكوف سكورة تور براتي لكوف سكورة سديت راتي ilma isaa kanatti kan amanu ittiin faradamuu jedhe gaafa inni akka jedhe fakkeenyaaf Yohaannis maal jedhe samiin banamee sagaleen dhagee jedhe sagaleen inni dhagee maalinni ilmi kun ilma koo tokkicha isaanii jaalladhuudha jedhe gaafa ilma koo ani tokkicha jaalladhu jedhe Yohaannis qofa dhagee moo warri kaan dhagaaniitu dafi ilma koo tokkicha isaanii jaalladhu isa qofatu dhagee deeqaa kodhaabi dhagaa baasaa jira abdi maal taate maa deeqaa dhaabi maal baatee jira kunoo kullaa kosuma torbaaniti tokkicha isaanii jaalladhu kan jedhu deebisiif yoo barbaadde walbeen abdoon kanaaf hin tedheesitti fakkaata waaqayyo biyya lafatti farachiisuuf miti biyyi lafaa isaan haa fayyuuf ilma isaa biyya lafaatti erge malee ilma isaa kanatti kan amanu ittiin faradamu isatti kan hin amanne garuu maqaa tokkicha ilma waaqayyootti waan hin amaniniif ammuma iyyuu itti faradameera. Kana siin gaafani kana siin gara biyya lafaa dhufeera. Namoonni garuu hojiin isaanii hojiin balaachoo hojiin awliyaa hamaa waan ta'eef ifa irra dukkana hin jaallatan. Gaaffiin si gaafadhe firdichis akkuma kanatti raawwatama. Yohaannis ayila obboleesso kan si gaafadhe 3:16 kan jiru samii keessaati banamee jedha. Samii keessaa banamee sagalee akkas jedhuun dhagahee jedhe. Sagalee sana Yohaannis qofa dhagahee warra kaan maaloo dhiisi waajji hin jedhu akkas hin jedhu macaaf. Ayya ragaa si baasa cufadhu bakka siin baasaan rakkoon hin jiru. Kunooti barin sadi tajaajiletter qaba. Siin baasan jedhu miti anas si baasa rakkoon kunooti macaafichi ati na barsiifte akkas hin jedhu dhaaba. Siin baasa ishee rakkoon hin jiru. Yohaannis sadi kudha majaajile. Deeqaa kun asirratti nan dogoggore. Abdi Mata asirratti nan dogoggore jalqaba. Yohaannis sadi kudha jaha jechuun koo dogoggoraa jedhi macaafa. Yohaannis sadi kudha jaha jechuun koo dogoggora jedhi kaa jalqaba. Ayyee cufi anas si baasa. Jedhi kaa lama akkas. Isa nan dogoggore jedhi kaa. Cufi siin jedhan rakkoon hin jiru cufi. Ayyee Maatiyoos natu dogoggoree rakkoon hin jiru Maatiyoos 3:16 maal jedhe? Yesus cuuphamee bishaanicha keessa akkuma ba'een kunoo bantii waaqaa hundinuu isaaf banaman achumaanis hafuurri waaqayyoo akka gugeetti gadi dhufee isarra bu'ee isaan hin arge kunoo sagaleen immoo jedhe sagaleen immoo 17 inni kun ilma koo isaanii jaalladhuudha gammachuun koos isatti hin raawwatama jedhee waaqa irraa hin dubbatee jedhe eenyutu dhagee Yohaannis faana siin jedhe kana gaafa cuuphamu namoota baay'ee faana jira Yohaannis qofa dhagee moo namoonni wajjin dhagaan jiru. Namoonni wajjin dhagaan nuun hin jenne macaafni qulqulluu Yohaannis dhagee barreesse. Jiraan jiru qofa. Bakka namoonni dhagaan hin jiru kan dhaga'ee eenyudha Yohaannisidha. Kanaafuu Yohaannis qofa dubbate waan ta'eef faayidaa hin qabu jechuudha. Eeshi gaaffii sadaffaa Yohaannis 8:26 irratti Yohaannis 8:26 ilma namaa kana erga mukarratti ol fuutanii jedhe ilmi namaa kana kan jedhu Yesuus Kiristoos eenyutti akeekaa jira? Mataa isaati. Maaliif ana hin jenne maaliif akkamitti ilma namaa kana jedha maaliif kana jedhe akeeke? Jedhe kaa. Maaliif jedhee siin jedhe ati sila sirrii miti naan jette quraanni maaliif ana jechuu dide allaane inni jedhee dubbata naan jette maaliif ilmi namaa kana jedhe maa dubbate Yesuus? Taadaa ilma namaa waan ta'eef kaa. Kana maa jedhe ilmi namaa ana maa jechuu dide ana akkas gaataaro ana maa jechuu dide kana maa jedhe. Waa'ee ofii dubbataa jira Niqoodimoos waan hin galleef yeroo sana. Niqoodimoos gaggeessaa fariisichaa waan. Niqoodimoos gaggeessaan fariisichaa. Niqoodimoos gaggeessaan fariisichaa waan isaaf hin galleef. Gaaffiidhuma. Niqoodimoos gaggeessaan fariisichaa dubbii waan isaaf hin galleef. Gaaffiidhuma na dhaggeeffadhu. Maal dhaaba? Obboleesso. Dhaabi daqiiqaa koo jira. Hinnaati kottu hundumaa sii dhaabanii. Akka intiritti immoo danfitu hundumaa sii dhaabama. Niqoodimoosiif waan hin galleef. Niqoodimoosiif akkuma baay'iluu balaachuu waan hin galleef. Niqoodimoos gaggeessaa fariisichaa akkuma baay'iluu balaachotti hin jaame waan ta'eef kanaaf hubachiise obboleessa keenya. Gaaffiidhuma. Duuba deebisiif daqiiqaa tokko. Gaaffiidhuma. Duuba deebisiif. Gaaffiidhuma si gaafatan deebisiif. Gaaffiidhuma. Sii galee?
gaafidhuma akkuma baay'iluu balaachootee fi galle Niqoodimoosiifis waan hin galleef ilma namaa jedhee of hubachiisa. Abdoo dhaggeeffadhu kan maaliif rabbattanii daqiiqaa xumuramu. Dhaggeeffadhu Abdoo. Caal jedhama. Gaafidhuma gaafiin koo Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 14 maal jedha? Afur sagalichis ilma namaa foon uffatee nu gidduutti argamee jedha. Maal jedha? Foon maal jedha? Sagalichis foon uffatee nu gidduutti argamee jedha miti? Yookiin sagalichis nama foonii ta'ee jedha. Injedhu akkas. Injedhu. Nama foonii ta'ee jedhu sagalichi nama foonii ta'ee jedhu. Waan macaafni qulqulluu ta'ee jedhu uffatee hin jedhin kaalam. Waan macaafni jedhin jedhin. Sagalichi nama foonii ta'ee jedha. Ishi nama foonii ta'ee miti. Daqiiqaan namicha kanaa dhumatee dha baay'isee wayi. Nama foon hin dhumne. Sagalichi nama foonii ta'ee jedhe malee sagalichi. Ishi ta'e. Sagalichi nama foonii ta'ee jedha malee foon uffatee hin jedhu. Bagaara nu amanteessin garuu nu uffateettani nama foonii ta'ee jedha moon jedhu. Naasi hubachiisa kaas. Isa anasi hubachiisa garuu waan macaafni qulqulluun jedhu jedha nama akka kana beekaa si godhatu. Obratteetta daqiiqaa kee. Gaafii koon gaafanne bar. Hin gaafanne gaafii koon. Nama foonii ta'e kan jedhu Waaqayyo foon uffate jechuudha moo Waaqayyo nama jijjiirame jechuudha moo Waaqayyo hin uumame jechuudha. Ragaa wajjin naa kennita. Daabi. Allah waa hundumaa danda'a. Ragaan Allah bara Muhammad keessa waa hojjetee beeka. Gaafii gaafadhe naa deebisi kan kun naa deebisi dura. Allah hambar daqiiqaa kan kee ilaa Safarhaan daqiiqaa mateetiin jira. Siidhaafsisaa hunduma isaa xumuratte. Allah hambar hojjetee beeka. Ayyee. Allah bara Muhammad Daqiiqaan mateetiin jira. Ayyee rakkoon hin jiru. Gaafadhe. Okay. Gooftaan jira eebbisu. Gaafadhe. Waan baay'ee baradhe. Laa gaafiin qabu inni gaafiin tufamare. Gaafii gaafadhe. Rakkoon hin jiran. Lekki. Deeqaa kudhan dabaluu barbaannaan. Daqiiqaa kudhan yoo dabaluu barbaadde Abdoo dabali. Rakkoon tokko hin jiran. Lekki an daqiiqaan qabu. Gaafii tokkitti isin gaafanne sirriitti irraa quufne dhugaa. Muhammadiin abbaa isaa dhabuudha. Qaamiti sirriitti irraa quufne gooftaan isinaa eebbisu. Shanu kenniti waliigala kennine Bakka. Osoo daqiiqaa san hin kennin dura Ustaz Farhaan waa'ee lolaatiin wal qabatee Abdoo marii irraa barbaada. Macaafattu lolatti ajajamoo Quraanatu lolatti ajajaa kan jedhu Abdoo ummata 5,000 wayi irratti akkana wajjin mari'atteetiin gadi dhaabdu sirra barbaada. Ajandaan lamaffaadha. Quraanatu sirriidha macaafa sirriidha kan jedhu marii akkana wajjin seentuuf yaamsisiif dabarsa qeebal. Qoy nama lama jidduu jirra qoy daragaggee. La osoo waan ibsa osoo kennin jedhu. Har'a abbaa dhabuu isaa tokkoffaa Allahaan anatu buufate jedhee maqaa ofii tuqee dubbachuu dhabuu isaa. Inni dhagaamu Abdoo. Maqaa ni dhagaama sirriitti. Waa'ee lolaatiin wal qabatee kaasaatiin turte Abdoo. Sagaleen koo dhagamu waa'ee lolaatiin wal qabatee nama 5,000 wayitu jira. Quraanatu lolatti ajajamoo macaafa kan jedhu irratti na wajjin abbaa isaa dhabnee boolla awwaallee biraa deemuun kenna baay'ee galateeffannaa waaqa. Fedhan qabu Safarhaan yaamsa dura iyyuu akkasitti jibban. Wanni addaan baafachuu qabdan wanni waaqallee galateeffachuu qabdan. Akka khalaasitti mufaasin. Qur'aan macaafa abbaan qabne Allahun anatu daqiiqaa kennaa fi qoy daqiiqaa siif haa kennamu daqiiqaa meeqa kennituuf quufnee jirra gooftaan isin haa eebbisu gara Kiristoosii koottaa jireenya argadhaa dukkana kana keessaa bayaa daqiiqaa 5 siif haa kennanii al tokko Abdoo dukkana keessaa bayaa daqiiqaan naa qabamu hin jiru daqiiqaan nuu qabu takka illee hin jiru daqiiqaan nuu qabamu hin jiru kanaafuu dukkana keessaa bayaa Quraana abbichi isaan beekamu haati isaan beekamu Allahun anatu buuse hin jedhu waan Majasi. Nakaumame mataan kan keessirri jira saa Ustaz Farhaan mataa situ kemo dhaggeeffadhu wagguu jedhan maal dhaggeeffanne awwal qoy dhaggeeffadhu wagguu jedhan dhaggeeffadhu daqiiqaa 5 siyaa kennaniiti haasawi maal ofiin akka tasaa qabaatudha qoy entina maanno ishi waaji Sekendi. Miti nama irratti qabna amma horiina dhaggeeffadhu. Miti nama irratti hin qabniti. Sekendi 5 na dhaggeeffadhu. Paaster dhufuma naa. Maali miti nama irratti qabna. Jala keenya nama miti hin godhinaa kamaa nama miti hin godhinaa jala keenya kasii miti dubbiin. Ijoollee baadageen guddifatte ijoollee baadageen guddifte lakki Dubbad. amma anaaf waajii qofaame asirra kan jiru mube Paaster.
Mana namni bira bu'uu danda'a. Namni dubbataa jiru buusuu hin danda'a. Anaaf waajii qofaami asirra kan jiru. Abdoo situn bu'in jedhe malee buusuu ban hunda namaa dhiisee Ustaaz Faraaniif awwal gaha Ustaaz awwal dhiifama gahaadha. Gahaaf darbaadha nan buusa warra kan. Pastor, sekendi shan mube galatoo mila. Mataa isaa gudunfaa dubbii kana konkuluushinii kaadee qala lama sadii fudhadhaate. Kan Kamanuu gola warra kan bu'aa. dubbii kana mataa isaa kaa'atee ergasii booda yaada biraa jiraata. Lamman jala gaara Ustaazota. Toloo nama lama tolala. Okay, galatoo mila. Sekendi tokko dhaggeeffadha. Dubbii kana Faraanis Pastor Abdoonis mataa isaa deeqaa sadii fudhadhaate. Kanuma jechuun waan biraa miti. Ijoollee akka dhaggeeffataniif. Daqiiqaa Ishee shan tufuufi dubbadhaa inni Abdoo sii ta'a hin ta'u yoo jette. Faraan dubbadha iyyuu. Daqiiqaa sadii. Waan dhaabne. Faraan dubbadha. Ay dabareen kan keetu waan ta'eef ati dubbadhu dabareen kan Lakki keeti dubbadha. Lakki anamma gaaffii si kaadhee deebisee kaatee tama dubbadhu xumuradhu. Lakki dubbadha rakkoon qabu. Lakki. Siin qaba jala kee karaa seeraatiin. Tigirellam dubbadha. Aizoon dubbadha rakkoon qabu. Dubbadha. Si heeyyameera. Hayyee akkas taanaan egaa Ustaaz Faraanii miti Ustaaz Awwal gaaffii sirraa qabani waan ta'eef gaaffii sana mariisiidhaaf si barbaaddu waa'ee lola maaltu ajajaa irratti deebisii fi Ustaaz Awwaliin si dhiyeessa. Lakki ammaanii fi eenyu wajji haasa'aa jirra Farahaan wajji haasa'aa jirra. Haga Ustaaz Farhaan dhufanii Ustaaz Farhaan inni tokko qabeenya fakkaata. Waan hundumaa keessa. Abdoo Mariina wajjin qabadhu. Kuno amma siin jedhee Ustaaz Farhaan inni tokko deebisii mube. Quraanatu lolatti ajajamoo kaajjechaa labsu kamiidha macaafa moo quraana kan jedhu takka yookaan macaafa kana sirriidha moo quraana sirriidha kan jedhu na wajjin qabadhu qoy daqiiqaa sadii keenya xumurannaa Farhaan wajjin qoy awwal umarra taasisuuf na qoy Amma koo barbaadu viidiyoo hojjetu yeroo qabadhu siin jedhaalu malee amma si gaafadha siin jenne. Namni marii barbaadu dhiifama guddaa wajjin baay'ee si kabaja mana keenya keessatti illee si kabaje siin jedhee jira ani kan siin jedhaa jiru maali inni waa'ee Muhammad irratti jalqabne waan hunda waan baay'ee barsiifnee jirra amma kan jedhaa jirru mata duree kaawwanne irratti Farahaan daqiiqa sadii haasa'ee anis Farhaan amma deebi'a marii fudhadhu didini Abdoo marii fudhadhu hin dheessita umrii kan kee guutuu dheessita yaa Abdoo fudhadhu har'ayyuu akka tasaa qabamte rabbuma si qabe malee baay'eedhaa turte marii fudhadhu Abdoo hin duutu guyyaa tokkicha hin duutu anillee si hambisa. yoo nama taate yoo dhiirummaa guddaa qabaatte gara biyya Itoophiyaa dhuftee Abdoo wajjin haasa'u humna qabda. Marii qabadhu na wajjin siin jechuuf isaanii badii qaba jedhee waan inni haasa'u dhagaa jirta mube waan inni haasa'u jira dhageettam. Sima an lookeshinii biyya Arabaa keessa taa'ee nama dhokatuu miti bara an Itoophiyaa keessa taa'ee Itoophiyaa keessa deema ummata ati gattee biraa deemte lallabaa barsiisaa. Atammoo udaan jaartii Arabaa haqaa biyyaa baate yoo achirra hafte gaala warra Arabaatissaa. Arabni udaan wannan jettu ofirraan keessu musliima yeroo takkame ofirra kaa'ee deemu kama biraati. Mee marii qeebalatti dhiisi kana arrabatti deebita arrabni waan xiqqoo. Niwutiin irratti hin qabini gaashi baqqaloota. Arraba dhiisi Abdoo arraba dhiisi arrabsuu barbaadu marii kana qeebale Abdoo. Godhin kaataadhaatis wanni naa godhuu qabdu maali inni wanni godhuu qabdu atiin ana wajji haasa'uuf gara biyyaa kootu gara biyyaa gali. Gara biyyaadha yeroo dhufetti si dubbisaati agasiif hin bee waan muddamsiisaadha. Ati amma quraanatu ajjecha labsatte quraana labsamoo macaafa labsaana wajjin qabadhu marii yookaan macaafa sirriidha moo quraana sirriidha jecha rabbiiti kan jedhu macaafa wajjin qabadhu. Sirrii ta'uu isaa bara argine bara baxabbadhe argine sa'aatii sadirra teennee quraanni jecha falfalaa argine si galee quraanni Abdoo na wajjin qabadhu siin jechuu jira na wajjin qabadhu waliina ta'uu isaa al'ilmaasaa illaa seeroo yuusarii ta'uu isaa kalaasi hin barbaadu paasteriin keessan marii barbaadu durallee baqachaa tumaan ture ammallee baqachuma jira baqadhu akka miilli kan keessi dhabeettii ta'uu isaa weellisaa ta'uu isaa maal hin dhumanne Ustaaz Farahaan dhufaa jiru Ustaaz Farahaan ol deebi'u dhagaan jira waan ta'eef isa deebis isa wajjin xumurannaa isa deebis wanni nu hubanne waa'ee waraana kamtu labsaa jedhu irratti sagantaa barbaadaa jedhani Abdoon hin barbaadu jedhe dhumatte. Hin barbaannu sin jenne hin barbaannu hin jenne dhaggeeffadhu isaan kana hin jenne ilaa abbaan hin barbaannu hin jenne Farahaan ol deebis. Kumaarii taphatanii isaati Farahaan ol deebisi. Farahaan wajjin na wajjin daqiiqaa sadii xumuranna waan ta'eef. Abbaan marii barbaadu viidiyoo hojjetee waamichaa godhu tokko. Lammaffaa
Yes. Namni isin ijjinaa akka barbaade biyyatti dhufee ija keessan ilaalee marii isin ijjinaa godhu. Yeroo dandeessan haa Right. Kanaatti immoo viidiyoo hojjetee waamichaa godhu. Amma yaada amma kaa'ame kana biraa deemna. Hayya sagaleen kun dhaga'ama. Dhiifamanii toorkiin na darbate na fakkaata. Lakki diitoorkiin sin darbanne lamaaniyyuu itti fuufamu. Amma itti fuuf. Maali dhiirri yeroo silaa dubbataa oole Mahammadu Marragee mata duree hidhuutti wanteedha bakkata. Itti fuufi itti fuuf. Laa itti fuuf deeqashan sii kennameera. Situ jalqabee situ xumura. Lakki itti fuuf sii kenninee si eegaa jirraa bara. Noon barbaadu ani situ jalqabee akka jalqabdeetti situ taraati. Farishaa itti fuuf maal sodaata? Wanni sodaattu maali? Wal sodaa miti taraaki waan maaltu sodaa sitti buuse? Daqiiqaa sadi jennee jirra. Daqiiqaa sadi kan kee itti fuufi mataa jedhan. No itti fuuf laata. Ati itti fuuf. Itti fuuf. In sodaatte? Taraan kan Nan kee. sodaadhe jedhe. Taraan kan kee. Nan sodaadhe jedhe. Mirga kooti ittiin fuuf jechuun taraan kan Abdoo kee. maal taate naga qabdaati. Naga qabdaa sama tasitu qabee warra baraantu mataa situ qabee. Situ jalqabee situ xumuree situ jalqabee. Naa kennaa jettee si kennaa ture jalqaba situ baraan irra dubatte. Awwal qoy. Maa mubaarak ko maal goona kan kabachiisu naan galu dubbadhaa jettee isa jalqabee amma irratti gaafatee amma taraan kan taate. Hin sodaatte namni jechuun as keessa hin jiru dubbadhu taraan kan kee taraa kee. Maa sodaatte taadha dubbadhu daqiiqaa sadi sii kennineera. Daqiiqaa sadi dubbadhu sadi dubbadheen xumura. Taraa koo miti. Taraa keetti dubbadhu. Taraa keetti dubbadhu. Dubbadhu rakkoon hin jiru. Haasawuun barbaadu hojjette karaa Hin sodaatini dubbadhu obboleessa maal taate. Maal jabaa godhaan ture. Daqiiqaa shan naafaa kennan daqiiqaa shanillee dubbadhu. Daqiiqaa shanillee dubbadhu. Taraakee adiisanii kanas taraakee atiin qabdu barbaadu dubbachuu. Lakki daqiiqaan kan keeti dubbadhu daqiiqa sadi. No anaa kan koo miti daqiiqaan kan kee taraan siidha. Dubbadhu kan Anamma si keeti. gaafadhee kee ati na gaafattee si gaafadhee sanbooda Dubbadhu kan keetiin siin jedhe kan keeti goola bitu dhumu daqiiqa sadi. No lakki hin barbaadu. Maaltu si sodaachisa? Waan na kabajjeef Maaltu si galatoomi. sodaachisa? Waan na kabajjeef galatoomi lakki taraan kan koo. Lakki siin kabajine ani si kabajjullee hin qabu ani. Siin kabajjullee Waan na kabajjeef galatoomi. dubbadhume daqiiqa sadi dubbadhu. yeroo tokko Maaliif nama jeeqta? Khalaas hin barbaadu jennaan nu baasaati deeqaa kudha hin dubbanna nuti hin barbaanne maal goona? Taraasaa Daqiiqa sadi dubbadhu. Dhiisaati aannan Daqiiqa sadi dubbadhu. Hin sodaatini dubbadhu rakkoon qabu. Maali sodaadha taraa keeti dubbadhu taraa kee? Dubbadhu kaa daqiiqaa sadi dubbadhu siin jedhe daqiiqa sadi. Situ sodaate jalqabaa soo malee Mubaarak situ daqiiqaa qoodaatiin ture Mubaarak araarsi rabbii kan keetti jedhiiti. Daandichi daqiiqaa ofiitu hin beeku. Mubaarak araarsi daqiiqaa dura eenyuuf kenname abdoodhaaf kenname. Dubbatu ogguu jedhama mana keenya. Abdoo dubbatta maal godhu? Amma kana goona ustaazota keenya akkasumas warreen amantaa wangeelaa bakka buutan dhuftan waan tokkotti goolamna kalas. Amma dhugaa rabbii dubbachuudhaa fi jalqaba yeroo jalqabamu waan irraa jalqabame qaba. Dabaree naasaa maala miti. Amma ustaaz Farhaan dubbatanii xumuraniiru. Daqiiqaan nuuf dabalamuu jedhe daqiiqaa shan yookiin sadii fudhaati goolaba godhaa jennee bakka nagaan dhumne aggeenyeera kalas. Goolaba godhaa. Okay. It's okay. Pastor, just go ahead. 3 minutes and then we drop. Itti fufa. Jedhee nan xumura. Har'a waan guddaa arganne waan jaba tokkoffaa Allahun Qur'aana ofitti qabuu dhabuu isa. Iddoo tokkotti ani Allahun innaa jedhani innaan eenyu jennee gaafanne innaan eenyuun akka ta'e hin beekamu innaan seexana ta'uu danda'a jinnii ta'uu danda'a Abdul Jaddaaliin ta'uu danda'a Qur'aanni Allahun ani Qur'aana buuse hin jenne ammoo suuraa 96 lakkoofsa tokko irratti Muhammad Jibriiltu itti dhufe jettani eenyu ati kanatti dhufte jedheen gaafanne an kan sitti dhufe ani Jibriililee jedhee itti himne haa ta'u ammalleen afaan isaa keessaa hoomacha jissisiise nabiyyii seexanni afaan ukkaamsee jinni hoomacha keessaa jissus nabiyyiidha jettanii duukaa bu'uun keessan qaanyii guddaadha. Inni biroo wanni isin hubachuu qabdan Qur'aanni keessan kun Qur'aana miila lamaan dhaabbachuu hin dandeenye hanga hadiisa hanga fiqii hanga ijmaa hanga lugaa ofitti Ibsa kenni siin jedhan malee arrabsiisiin hin jenne abdoo dhiifamu. Miilaan dhaabbachuu hin dandeenye of kan hin dandeenye ta'uu isaa argine baay'ee waaqa galateeffanne
kitaaba abbaan isaa hin beekamne kan gaafii gaafatame fakkeenyaaf salaan shanii quraana keessa jira jennee gaafanne deebii takka nuu kennuu hin dandeenye afaan maxarararara jechuudha alatti ragaa suuraa takkaa barsiisanii ijoolletti agarsiisuu nuttis agarsiisuu hin dandeenye. Egaa inni biroo ammoo wanni guddaan baay'ee quraana kana keessa soorgoo ta'ee argamu alif laam miim alif laam miim alif laam miim maal hiikaan isaa hiikaa isaa rabbitu beeka. Quraanni jecha of golge wayiiti madaabaraa uffatee jiraata. Abbaan isaa hin beekamu inni barreeffamallee hiikaan isaa hin beekamu. Kanaaf kan kana fakkaatanii an daqiiqaa dheeraan fudhadhu dukkana kana fakkaatu keessa ba'uun keenya jireenya argachuun keenya baay'ee nutti tolee jira. Kiristoos Yesuus fayyisaadha. Jireenya Muhammadiin dura ture amantiin islaamummaa isiin gadaan isii waggaa 1446 kaleessa dhufte tun immoo dhuftee waan isa dura turetti immoo yaada kennuu hin dandeessu. Kottaa bayaatii gara Kiristoos kottaa fayyina bara baraa argadha. Macaafuma quraanaa keessan keessatti wa innahu la ilmun lisaa'a guyyaa qiyaamaatiif inni milikkita jedhamee jira. Suuraa Zukruuf boqonnaa 43 lakkoofsa 61 irratti inni eeggataa jirtanillee Iisaadha. Iisaan garuu Yesuus Kiristoos fayyisaa kenna ta'e miti. Kan akkasitti beekaati gara Kiristoos kottaan dhaamsa kennaa fayyaa ta'a eebbifama. Ayyee Ustaas Farahan. Ayyee galatuma daqiiqaa koo shanannaa qaba. Hayyee duraan dursatti waa'ee Nabi Muhammadin gaafannaan macaafni quraanni akka macaafa kanaa miti. Kanaaf Rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana kanaan kan fakkaatu tokkollee hin jiru jedhee kan dubbate. Maaliif jenna quraanni jecha jireenya ilma namaa irratti kan duniyaaf kan akhiraa dubbatu malee nama tokko dhuunfaa godhatee waa'ee Israa'el qofa kan dubbatu miti. Kanaafidha quraanni kan addunyaadhaaf dubbatu jecha rabbiiti kan jenneefi giddu galeessa hunda godhatee haasaa malee namicha tokko Israa'elee hin gadda argame qofa fuudheeti waa'ee isaa qofa kan dubbatu miti. Kanaaf Nabi Muhammadin Quraysh irratti nama sanyii tokko qofa irratti quraana haasa'uudhaa miti. Quraanni tole sun seenaadha. Baqattee baateerti Safaraan jidduudhaan isin argutti hin jirtan. Hin agarree. Baqattee baate lamaan isiitu. Wal qixxeesseetan iyyii ol galchee erga ba'ee giroosaati dubbadhaa waan dhaamtan dubbadhaa. Rakkoon qabu itti haasofna rakkoon hin jiru dhaggeeffadhaa. Rakkoon hin jiru sodaattu akka ta'an hin beektu sinoo tokko haa ta'u lammaffadha gaaffii isa gaafadha Yesuus Kiristoos kijibaadha moo kijibaa miti. Maarqos Wongeel boqonnaa 2:23 jaarratti bara Abiyaatar hangafa lubootaa turetti yoom nyaatan maafi Yesuus Kiristoos sobe maa dubbisaa jedha hojjennaan namni ragaa naa kennu hin dhabame hin jiru jechuudha. Lammaffaa waan barreeffame kun mee waaqarraa barreeffame wangeelli keessan jennaan wangeela Maatiyoosi waaqarraa akka inni barreesse tokko ragaa fiduudhaa dadhabe hin jiru jechuudha. Isini galee waa hunda gaafadhe gaaffii tokko naan deebisne. Lammaffaa seenaan barreeffame Luuqaas Wongeel seenaa namarraatii qoratee barreesse malee akka waaqarraan barreessine itti agarsiisee jira. Innis kana fudhateedhaa jira. Kanaafuu quraanni seenaadhaa miti rabbirraa akka ta'e itti agarsiisee jira. Quraanni rabbirraati maal jira boqonnaa 26 lakkoofsa 92 irratti nazala bihi ruuxul amiin jedhee quraana kana ruuxul amiin yookiin Jibriil alayhi salaam rabbirraati fuudhee bu'e jedheeti rabbirraa akka bu'e nutti dubbataa jechuudha. Quraanni kun jecha rabbii akka ta'e boqonnaa 9 lakkoofsa 6 irratti hatta yasma'a kalaam Allah amma jecha rabbii dhagootti quraana keessatti dubbataa jechuudha. Tole ammoo deebi'ee kan inni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam deebi'ee waa'ee jinnii waa akkas godhee dubbataa jiru maa Yesuus Kiristoos waaqayyo jettanii isin dubbataadha jirattani inni Luuqaas Wongeel irratti tabbarratti ol baasee waaqaati jettu sana koottan mangoota mangootu jedheeni asirraaf darbadhu yoo dhiira taate jennaan Yesuusaan dhiira miti karaa kanaa lubbuu koo baafachuun barbaada dhendinneeni asirraaf darbadhu mee yoo ilma waaqayyo taate sheexaanni bultii 3 ol fuudhee baasee bultii 40 ammoo akka inni soomu hin taasifneeni. Otoo bishaaniif midhaaniin nyaatiin agabuusaan teessisne caakkaa achi baasee tabbarra kaa'ine midhaaniif bishaan otoo hin qammasiin bultii 40 seexaanni Yesuus Kiristoosiin qorte tabbarratti ol baafte. Yaa fidee nyaanni hin jiru bishaan hin jiru Yesuusiin soome jedhu maal soome waan nyaatu dhabeetu akkatti agabuu taa'e malee bultii 40. Sigalee seexaanni waaqayyo keeyyuu fuudhee qore Nabi Muhammad michi giraa lootuma akkaati jettutti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadiisa sahih Muslim keessatti maal jedhani namni nama qariinaa qabaa jedhani garuu kan ku asallameera waan baratti nan ajajjoodhani kan kee garuu waaqayyo jettee ati har'a isaaf sagaduudhaaf maraataa jirtu mukarratti ol baaseeti bakka nyaanniif dhugaatiin hin jirre geessee seexaan akka ittiin harka tokkoon qabee gototee achi geesse jechuudha. Fuudheedhaa deemee maal godhe? Deegaan kun naageenatti maa fuudhee geesse midhaaniif bishaan malee bultii 40 teessiseen. Isin hedheen soomne Yesuus waan nyaatu dhabee cal jedhe malee mee bishaanutu achi jiruuti nyaanni achi jiruuti dhiisee namni tokko ragaa fidee natti agarsiisu hin jiru jechuudha. Lammaffaa Paawuloos ati har'a waa'ee isaa Yesuus Kiristoosiin waa'ee isaa dubbate jechaa jirtu. Paawuloos waaqayyoon kadhatee yaa waaqa koo seexaana kana na keessaa baasi jennaaniin na didee tolleen si olee hungaa jedhee seexaanni sun na keessa taa'e mataa koo keessa gadi na tuman jenne Paawuloos na keessaa baasuu didee seexaana hin jenne.
Phaawulos ati waa hundumaa irraa fudhatteedhaa deemaa jirtu mataa keessa taa'e Phaawulos mataa keessa dhaan jiru boqonnaa 12 lakkoofsa 7 irratti ilaaltu.